Akkam jirtan wayyaadhaa Oromoo kan daawwachaa jirtanii galatoomaan jedha. Yaaduma gabaabaa tokkoon qabaa. Haasaa kiyya kakalee Kadiiroo wajjin godhe irratti waan hin dhagaye tokko sirreessuu barbaadeetiin. Sirreessuullee miti garuu xiqqoo itti da'uun barbaadeetiin. Kalee Kadiiroo wajjin otoo haasofnu waa'ee baqattoota Oromoo nama bakka adda addaa irratti rakkataa jiru. Bakkuma sirraa jalqabee bakkuma ammaan jirurraa mucaa tokko kara biyyaa galchuu fi karaarra jira. Koovidii ilaalameetiin biyyatti deemuuf jira. Namoonni akkasii biyya Kanaadaa keessas hin jiranii rakkoo biyya Saawudii irra jirtu hundinuu argaa jirra. Akkasumatti ammoo kalee 6,000 jedhee ka warra Jarman ka tuqe specifically clarify gochuun hin barbaada jechuudha. Ka biyya isii kana injekshinii adda addaa yaalutti jirra. Namni keenya biyya shoror keessaa kana keessatti deebi'ee du'uun isaa waan jiru sodaannuu fi namni Oromoo tasuma tokkollee biyyatti galuun qabu seeratti mootummaan kun Oromoo ajjeesaa Oromoo adamsaa jiruu fi sagalee akka taanuuf nu gaafatanii nullee sagalee akka taanuuf jecha asiif achi caccadhaa jirra biyya kana keessatti jechuudha. Warroonni Kanaadaa keessa jirtanillee kan asiin dura qunnamtanii jirtu. Dhaamsi kiyya Oromoo community waldaa Oromoo adda addaa kan biyya Kanaadaa, biyya Ameerikaa, biyya Yuurooppii keessa jirtanii nama Oromoo kana yeroo kana keessatti alaa adda addaa barreessuun baay'ee barbaachisaadha. Barreessaaf hin jedha. Ka Jarmanii kan kalee dubbadhe irratti hodhee jedhe. Just akka clarify ka ta'u yoo haasaa kiyya keessa jira keessaa sirreessuu baadhe kalee bakka kana akkanaa dhageettanii barbaada. Oromoo kara 6,000 appilikeeshinii jira dinaay ta'eetiin jira Jarmanii keessatti jechuudha. Biyya Jarmanii qofa keessatti. Guyyaa 2-3 dura walgeetti marii irratti hin dhagahee jedhe baay'ee shaakiin ta'e namni 6,000 basically waraqaan kan kee dinaay ta'uu jechuun deportationumatu eeggata. As far as an ka beeku. So dinaay ta'anii warroonni suni Jarman keessa Oromoon akkasii jiraachuu isaanii because ani waa'ee wanna kanaa kan dubbatama dhagaa waan hin jirree fi waldaan masgiidaa, waldaan charchii, waldaan Oromoo community yoo waa godhaa jiraate ani hin beeku mara hin beeka jechuu fi miti. Garuu ani kun jiraachuu warruma biyyaarraan dhagahee na shaakna godhee saniifanii dubbadhee jedhee saniin akkasiin naa beekaa. Appilikeeshinii jira dinaay ta'eetiin kan jiru jechuu kiyya. Dippoortii ta'an hin jenne waan akkas naan jedhan hin qabu. Akkasitti naa beekaa jechuudha. Kaan irratti ammoo kan hin dubbadhee jedhu gaaffii tokko Kadiiroon kalee na gaafate kunillee maal godhuu qabna kan jedhu irratti jechuudha. Sadaffaa irratti kan dubbachuu yaada qabu waa'ee sagantaa 7 booda dhufuu jechuudha. Ka hiriira waamne jechuudha. San dhumarratti hin dubbadhee jedha. Maal godhuu qabdanii almaan Oromoo kan biyya Awurooppaa keessa jirtan, Awustiraaliyaa jirtan, Kanaadaa jirtanii, as kan Ameerikaallee akka jirtan jechuudha. Akkuma agartanii mootummaan haarawaa guyyaa 2-3 dura wixatarraa jalqabeetiin aangoo dhufee jira. Yeroon kun mootummaan haarawaa yeroo akka gaarii isin dhagahee waan isin jettanillee isinii godhu. Yeroo sammuun jiraa karanatti yookiin karanatti micciiramee hin jedhin. Kanaafiyyuu yeroo kana keessatti warra kana dubbisaa isiniin jedha. Nuti keenya ni godhaa jirra. Keessan especially importantidha. Biyya Ameerikas ta'e biyya Yuurooppii keessattis jechuudha. Kan Yuurooppii keessallee hedduu waan jala deemaa jiruuf qubanaan qabaa jechuudha. Hanga ta'ellee yoo ta'u namoota Oromoo ka'achii advocacy adda addaa keessa deemanii of course maraaf dubbachuu hin dandeenyu warra dubbannu wajjin nu haasofnaa. Akka difficulty ta'ee akka deebisaan jirre hin beekanii. So haala adda addaa mijeessaa jirra. Rabbi jedhee ji'a kana dhumarratti waan tokkoon as baana kan jedhu yaada qaba kan Yuurooppii irratti. Anyway ka asii biyya keenya bakkaan jirurraa kan isiniin jedhu House Resolution 1183 kan gaaf duraa bahee achi deebi'ee ni beektanii. Amma ji'a dhuftu keerraa jalqabeetiin resolution sun introduce ta'uun hin danda'a. Resolution san keessatti ilaalchi keessan yoo isin qoosuu baate yeroon jijjiirraa amma. So
ka isiniin jedhu ka isin gorsu manatti gallee aaruu qofatu hin ta'ini wanni achi keessatti makamuu qabu ka irraa hafe isin jettan ka isiniin gammachiisin yeroo kana ambaasaaddara Oromoo taataniitiin koongireesii keessanitti dubbadhaa. Koongireesiin keessan sagalee isiniif ta'a jechuudha. Reprezentaatiiviin keessan senatarri keessanii sagalee isiniif ta'a. It's very very important. Xalayaan isin ergitan kuni fakkii ollaarra yoo deemtanii ollaa.org resource irra deemtanii akkaataa telefoona ittiin bilbiltan akkaataa xalayaa ittiin barreessitan ka dur qopheessinee jirra ka harawaallee hopefully torbee yuuxata kanaa yookiin boruyyuu haarawaa baasni jenna jechuudha. Exactly gaafiin keessan maali yoo bilbiltanii maal jettu warra kanaa kan jedhu ka amma gaafataa jirru ka amma gaafachuu qabdan ka resolution kun akkasumatti taa'ee jechuudha. Waa sadiirraa gaafachaa jirra. Ajjechaan Oromoorra haa dhaabatu. Hidhamtoonni poolitikaa kan hidhaman haa hiikamanii. Gochi Haacaaluu walitti hidhaatee achi asillee mana hidhaa keessaa namoota adda addaa waraqaan nu baasanii jira. Waraqaan dhaabbilee adda addaa baasanii jira. Investigationii independent ta'e haa dhaabbatu. Kun ammoo of course hatattamaan national dialogue akka ta'uu dhiibdanii jechuudha. Because yoo isin dhiibdanii jettanii amma akkuma agartanii mootummaa fi dhiibbaan hedduu jiru warra TPLF fi mootummaa hedduudha. Biyya kana keessatti ammoo sagaleen Oromoo gaaffileen Oromoo hanga hin deebi'initti tasgabbiin ni ulfaatanii beeku. Haa ta'u malee abbaa irree abbaa hunnaattu sagaleen isaa dhagahamee jedha. Oromoon akkasitti waraana san ga'e waan hin qabneef sagalee ka aangoorra jiru maqaa Oromoo jedhee waan dubbatuu fi sagaleen isaa hin dhagahamaan jirtu. Kanaafiyyuu Oromoodhaa fi dhageessuu barbaaddanii kana godhaa isiniin jedha. Borurraa jalqabee hirmaannaa kana isin affeera jechuudha. Dhumarratti kan isiniin jedhu aga torbaan darbeerraa jalqabeetiin guyyaa inauguration mootummaan haaraa dhufu kana hiriira nagaa bilboordii qopheessinee tishertii sweetarii furdaa kana qopheessinee waan adda addaa qopheessinee irratti qophoofnee dhufuuf yaada qabna. Haa ta'u malee gochi kalee mana maree mootummaa Ameerikaatti ta'ee jiru suni security baay'ee rakkisee jira. Naannoon gariin cufamuuf deemaa jira. Durillee hin beekna karaaf makiinaaf ni cufamaa namaaf ni banamaa. So naannoon gariin cufamuu waan ooluuf waamicha akka godhaa jirru keessattiyyuu nama keenya kan naannoo DMV Maryland, Virginia fi DC warra jiranii warroonni kun itti hirmaadha. Warroonni isteetaa alaa jirtanii because sagaleen keenya ni dhagahamaa bakki jirru bakka bareeda jennee abdii qabnaa. Security ammallee is very very important. Hanga yeroo dhumaatitti please ollaarra deemaatiin follow godhaatiin adda baafadhaa eessatti ol geennaa security maal fakkaataa maal fiduu dandeettanii maal fiduu hin dandeettanii kan jedhu dargaggootaaf ammoo I think sanbata xiqqaa kana qopheessaa jiranii sangata ijoollee teessan achirratti itti hirmaachisa. I think ollaa IG Instagram irratti fi ollaa Twitterii fi bakka adda addaa irratti Naadiyaan faati ayyaantuun fa'a sagantaa girmaan fa'a sagantaa addaa qopheessanii treeningii adda addaa mirii adda addaa nin godhuu wayaallee kan isin barbaachisu kan nin godhuu sanii ijoollee dargaggootaaf achitti hirmaadhaan jedha. Warra naannoo kaastan jirtan kan dhufuu qabdanii nu jala deemaa nu dhageeffadha. Ammaa fi just security jenneetiin namnummaan naannoo san qofa akka itti hirmaatu waamicha goonaan nama naannoo saniin alaa. Because of security baay'ee biyya ollaarraa magaalota akka New York irraa akka bakka state adda addaa irraa achitti dhufanii waan godhanii fi security biyya Washington DC guutuun iyyuu uptight waan ta'uuf deemtuu fi kanuma sagantaa bareedaadha. Sagantaa dhageettii gaarii qabaata jennee abdii qabnu. Haa ta'u malee rakkoo biyyattii irra gaheenii security tight ta'uu waan maluu fi kanaaf nu dhageeffadhaa. Isinitti himnaan jedha mallee torbaan kana osoo torbaan kan waan ta'een sagantaan isinitti himnee jenna. Kanumaaf isinitti
dubbachuuf ani bahee jedhee yaada kana ka amma dubbadhee ka waa'ee hidhamtootarraa nullee waraqaa tokko gadi baasnee jenna kan keezii mucaa tokko akka sampileetitti fayyadamnee hopefully very soon borutti. Malattuu dubbilee akkanaa kanneen dhaga'uu yoo barbaaddanii jala deemuu barbaaddanii ollaa irratti iimeelii saayinaap godhaa, ollaa feesbuukii follow godhaa, tiwiitarii follow godhaa, instagiraamii follow godhaa. LinkedInii kara maraaniyyuu ollaa Oromoo jettanii agartanii yaadallee yoo qabaattan gorsallee yoo qabaattan kanniiniin nu barreessitanii nu dhaqqabuu ni dandeettan isiniin jedha. Kanuma galatooma fayyaanaa ta'a.